وادا ففودو جنة سيني وسوسين جراني إنه فرتا دركما تأجي دركما راديو تاتي ما فلتا أبا مناكي يا هادتي يا أباكي يا جوي إيه والله كنت دوما دركما تاي أمم متي يهود إدي فرحمته قرلا فما فتني أولان بلاف كوكي يري إفسيين دابو سبحانه وتعالى باللي تقول إيه جوي إيه قربي نمسي رامو درجتين تاريخ kana jechuun kiyya fakkeenyaaf Tu addunyaan kun guutuu saallee ta'e anaaf nallaaleen akkatti siidii seera. kennaa rabbii keetii fadhu firratti obboleessi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو فري فاميلي سبسكرايب لايك كومنت بري سودانا كججبيستن. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تبجلتمتو هردفتو تكينا بقى جراتن بقى رب ساعتي كان نسينجا جتشا إيجا بلاين كيولي تدتاني زرا هرمو كيسمو تججبو نمو تكالي كبدي دفي زرا namoonni kun isiniif illee keessummaa miti jedhee abdii qaba. Mi'aan isinitti himurra isaanummaan of isin haa barsiisanii an haa dhufu isiniin jedha obboleettiiwwan xiyya qaqqaalliiwwanii fi gaggaariiwwan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا عمو فري فاميلي توبيا كم نغافيا كيساني بغزراتني إيجا عموية nu kabajee nu jaallattee mana keetti nu affeeruu keetiif hedduu guddaa galatoomii maqaa hordoftoota keetiin siin jedha. Zayiniyyee ati immoo salaamataa gaafadhu akkasuma yaada tokko tokko walii wajjiniin wal gaggeessina jedheen abdii qaba inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Amuu Firii Faamilii maashallah tabarakallah. Baga rabbiin sa'aatii kanaan isin gahe isiniin jedha obboleeyyan xiyyaaf. Maashallah akkasuma obboleettii teennaa kabajamtoo fi jaallatamtuu hiriyyaa teennaa qaalii Amuu Firii Faamilii mana keetiitii nu jaalattee akkuma obsinaan jettee nu kabajjee nu affeeruu keetiif hedduu galatoon isin jedha baarakallahu fi gayaati. Isinillee na kabajjanii waamicha kiyyaa awwaattanii mana kiyyatti argamuudhaaf dhugaa guddaa takka galatoomaa hedduu takka dasne jedhe yeroo akkanatti isin jidduu taa'u. Allahumma laka alhamdu rabbii hiyaaf garanni haa ta'u. Kana jecha meeqni dhagaa jirta? Carraa simaaf hin deebisa. Mee wanta nu bohaarsu wahii yookaan qissaa bareedduu wahii waan gabaabduu jechuudha. Nuuf himi osoo gara waan marii kennatitti achi hin tarre jechuudha. Waan xixiqqoo wajjin mari'annaa otoo marii sanitti achi hin tarre mee waa gurra nu buusu osoo durillee taate. Abshir inshallah. Waan waarii waan mana duraaniiti. Dhagayama sagaleen sirriitti dhaga'amatti fufi. Wanni nama kolfisiisu yookaan waan bohaarsu jettee jirta wanni nama bohaarsu gaafa tokko namoota wahii namni suni nama sadihi masgiida ijaaran jechuudha. Bakka masgiida ijaaranii maqaan isaanii Ibraahimii, Muusadhaa, Ciisadha jechuudha. Maqaan isaanii. Bakka imaama masgiida saniiti imaama wayii masgiida sanitti godhatanii salaachisa jechuudha. Inni salaachise suuraa sabbihisma rabbikal aalaa jedhu saniin salaachise jechuudha. Awwala wayita dhufu. Sigale. Bakka salaachisee jennaan inni akira irratti xumura suuraa sabbisma suhfi Ibraahiima wa Muusaa jedhe xumure jechuudha. Nama masgiida ijaaran suni tokko maqaan isaa Iisadha, tokko Muusadha, tokko Ibraahim. Sigale? Aywa. Bakka achuma wayita xumurumaan jedhe suhfi Ibraahiima wa Muusaa jedhe. Maalirraan bisere Iisa durraati jechuudha. Namichi Quraana hin beeku warri masgiida ijaaran sun beeyte. Dhufeetini imaama salaachisaa jiru kanaan
sila suhti Ibrahima wa Musa Ibrahimii fi Musa bita ijaare masjida kana jedhe ka jara du'aa godhu achuma eegasi jedheeni tiniin namicha imaama san kabale jechuudha in kabalee jennaaniin jara Ibrahimii fi Musa bichatu ijaare anillee isan ijaaree jira ana maaliif maqaan da'immaa rabbitti naan himu jedhe Tola. achuma namichi bakka gaafa san callisee tumaan galee gaafa lammatallee salaachisuuf deebi'e bakka eegas yoo deebi'u ammallee suuraa sabbismaa malee innillee hin beeku sabbismaa kana qara'ee akira isaatiitti jarri sadii sun ammallee inuma jirti suhfi Ibraahiim wa Muusaa wa Iisaa jedhe maal abbo quraan akkamitti Iisaa fidde quraanni Iisaan hin jiru keessa kalee wayita kabala Muusaan bu'ee jedhe Seenaan kun hedduu nama kolfisiisaa illee dhageessanii jira. Seenaa kana wallaahi yoomiyyuu girsee dhaggeeffadhe yeroo baay'ee girsee dhaggeeffadhe inuma kolfa hin dhiisu jechuudha. Kolfa yeroo jalqabaa akka yeroo jalqabaatti na kolfisiisuu dhiisullee hedduu tokko na kolfisiisaa garuu. Dhaga'u kiyya. Wayita kalee kabalame san bu'ee jedhe. Achi eegas amma jette kun amma na kadhatte du'aa jedheen sun akkasii isin bohaarsa jedheetiin abdii qaba. Obboleeyyan tiya sabsiraa koomentii barreessuudhaan laayik sheer godhuudhaan obboleettii teenya jajjabeessaa isin jedha inshaalla. Anas jabeessaa dhimaa fi mushkilaanis na jabeessaa sodaatiin. Nallee zayni tuub achumaan sabskiraab laayik sheer na godhan inshaalla. Akkasuma itilaahi bareechi. Zayni ati kan kee dur jirtiire ta'uu himachuun ati. Dhuguma dubbachuudhaaf hordoftoonni yoo bichuu siyas keessatti dogongorri wayii argamee haala uffannaa ta'uu haala haasaa keenyaa ta'uu xiqqoon yoo rakkina argitan koomantii dhedheeraa isaa barreessaa maaliif yeroo koomantii kana namni namaa barreessu yoo hubatee namaa barreesse barnoota qaba jechuudha. Maaliif koomantiin kun gisee barreeffame yoo sila dogongora qabaatte namni dogongora kan keessa nasii barreesse ati immoo deeffatteeyyii sirreeffattee dhufta jechuudha. Yoo hamilee sii ta'e waan gaarii sii barreesse ati immoo daran sana caala waan sila hojjettee olitti bareechitee haala nama hawwatiin hojjettaa jechuudha. Kanaafuu yeroo koomantii barreessanu koomantii bareedaa nu barreessaa isiniin jenna. Yaada keessan nu ibsa haalli uffannaa kennaa yoo hin tolin illee haalli haasaa kennaa yoo fudhatama hin qabne illee isinirraa fudhannaa isiniin jedha obboleeyyan qaalii nu barreessan jajjabeessa inshaalla. Dabalataan immoo akkuma kanatti haaluma kanaan qixa kootiin wallahi dhugaa dubbachuudhaa fi gammachuu guddaa tullatti dhaga'ama. Tokkoffaa haaluma kanaan isin argadhee isin keessatti argamu kan koonaaf gammachuu guddaa bakka guddaa qabaachuu kootan ilaala jechuudha. Dabalataan immoo akkasuma namoota kaaniif illee fakkeenya taa'eetaniin abdii qabaa yeroo baay'ee of sattarachuu kana minaaminiin kun biratti hin baratamne jechuudha. Kanaafuu innaan hamma danda'ame maaliif fitinaa ta'uun waa xiqqoon masiirraa fitinaa ta'a namni kalarii fuulaa qofa qabaatee miti fitinaa kan namatti ta'u jechuudha. Kanaafuu qalbii nama cabsuurra immoo qoosii of sattarachuun kun illee yoo baay'ifannee shamarran islaamaa yoo fakkaanne waan gaariidhanis ni jedha. Gara yaadaatti yoo dabarfanne kam jettu? Wayya maashaallah. Alhamdulillah obboleeyyan tiyya guddaa galatooma jecha marii gabaabduu takka goona yoo rabbi fedhe mariin suni maali jettan? Wanti an jechuu barbaade bakka yaaddee ga'uudhaaf maaltu si barbaachisa? Mee bakka yaadne ga'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Duragaa kenniif yaada irraa kennitu xiqqoo walumaa wal duraa duubaan irratti kennan nu yaada. Yaada ga'ini mee yaada irratti kenneeti. Okay, barakallahu fiki yaada bareedaa kana naa dhiyeessuu keetiif bakka yaadan gayuudhaaf wallaahi an akka kiyyatti jechuudha. Akka yaada kiyyaatitti hiriyaa gaarii qabaachuudha. Bakka yaadan gahuun hiriyaa gaarii qabaachuudha. Hiriyaa jechuun Allahu akbar maal akka jedhee ibsu hin beeku wallahi. Hiriyaan
yeroo ati gufattes si maddii jirti, yeroo ati gaddites si maddii jirti, yeroo ati gootes si wajjin gooti, yeroo ati cinqamtes si wajjin cinqamti, yeroo ati kolfites si wajjin kolfiti. Yaada hunda keessa seentee si wajjin baatti jechuudha. Kanaafuu bakka yaaddee gahuudhaaf hiriyaa dhaabbattu, hiriyaa gaarii, hiriyaan hedduu jira. Hiriyaa hedduu yoo isiniin jedhu gariin tama karaa hin taanettuu si harkiftu jira. Ta'ammallee immoo jireenyuma kanaa si ibseessitu jira. Hiriyaa akkasii osoo hin ta'in hiriyaa karaa rabbii keessatti wal qabatan. Hiriyaa uffata hijaabaa irratti nama harkisu. Hiriyaa diin islaamaa qura'aana qara'uu irratti, hadiisa barachuu irratti waan gaggaarii haasa'uudhaan arraba isiitiin waan gaarii si gorsuudhaan. Hiriyaa akkasii san yoo qabaatan bakka yaadanii miti bakka gadan gahuu danda'an jechuudha. Akka kiyyatti ani wallaahi hiriyaa gaarii qabaachuu kiyyaaf alhamdulillah rabbil alamin. Kunoo obsinaan illee nu dabalamte har'arraa ofii teenna caalitti kabajamtuudha jedha inshallah. Inshallah iddoo galatoomii hiriyaanatti baantu kun garuu eenyu akka ta'e eenyunni. Namni akkasitti faarsaa walte kuni. Hiriyaani wallaahi hiriyaan abbaan. Hiriyoonni baay'ee jechuudha. Hiriyoonni baay'eedha wallaahi. Hiriyaan immoo hamilee naa taatee yeroo ani gaddillee gadda san keessaa na baastu ta'a. Yeroo hundaa na biraa hin fagaanne wallaahi aamoo firii faameeliidha rabbi jadaa isii haa kafalu. Hiriyaa lama qabaa takka immoo tuwiin qabdii sooshaal miidiyaa kanallee jechuudha. Sunillee Mariam jedhamti. Inshallah yeroo gabaabatti nu wajjin ol baati jedhee seenaa wayii qaba ishillee. Ofii ammaa ni maaree zainab. Waan Mee ammoo kana baay'ee. Meeqatti tokko wallahi namni hedduu tokko dhugaa rabbii na wajjin. Qilee mara bu'ee na wajjin gaddaa fi argitee yaaddoo kiyyaallee narraa qoodame isin lamaan. Hiriyaa baay'ee qabu garuu isin lamaanidha. Galatoomi gaashii. Erga kana ta'e ammoo kana meemee jecha tokko nu ibsi gaashii meemee. Jecha tokkittiidhaan. Aamuu jechuun waa hunda ko. Waa hunda jechuun. Okay. Ishimee ammoo kana fakkeenyaaf maali si irraa jibbita? Maal akkaan irraa jibbita? Maal akkaan irraa jaallata? Waa lama keessaa tokko filadhu tokko nu kaa'i. Jechuun namni ilaa siifanii maa kottu? Yookiin daftee aartii taati, yookiin dallanti taati, yookiin kolfiti taati. Uuma tokko bakka yaanii dogongora namni tokko uumamaan bakka jira miti waan tokko nafu waan ta'eef waan irraa jibbituu fi waan irraa jaallattu. namni Aamu ani wallaahi dhugaa dubbachuudha. Ani waan isirra jibbu takkaallee hin qabu jechuudha. Dhugaa dubbadha waan ta'eef waan isirra jibbu hin qabu. Yoo isin narraa jibbite malee ani sirraa homa takka waan jibbu hin qabu jechuudha. Amma garuu immoo isin Allah maalitti akkasii qixxeessu dhugaa rabbii hiriyaa gaariidha bakka. Amutti mboyina muko miskiina. Mbo aartii bara. Yaa umurii wallaahi lati. Jechuun hiriyaa gaariin qabbanaa gaaddisa mukaatii moo maal jedhani akkuma jedhamu sanayyuu hiriyaan dhugaa dubbachuudhaaf hiriyaan hedduu nama barbaachisa. Hiriyaanis immoo hiriyaa keessaa adda kan ta'etu jira. Fuulduratti qabattee kanatti deemtutu jira waan ta'eef hedduu galatoomi amma kana yaada kan kee ibsitee waan ani irraa jibbatallee waan ani irraa jibbuun qabu jechuu kee dhugaa baay'ee si dinqisiifadha. Maaliif namni kun uumamuma isaatii rakkoo tokko fakkeenyaaf atuntuun amma maalirraa jibbita maalirraa jaallata naan jette waan hin jedhu nabu jechuudha. Ati mutta sirraan qabu dhugaa dubbachuudhaaf ani jechuudha. Yeroo ani waan tokko jedhu nama obsa qabeettidha wallaahi daddaftee waa siin hin jettu. Homa feete illee gootu bakka sanirraan sochootu gorsaa fi gammachuudhaan si bira dhaabbatti malee nama dhugumatti wallaahi obsa guddaa qabuu fi akkasuma nama hamilee guddaa diin islaamaa kana keessatti qabuu fi kara keeritti si